Sirriitti Sirriitti hiitee si kunoo dabbaltiin talasaa eegalee jira nama baajaatee si fa godhee jira. Poostii godhee wara. Awan din dalle ke jaman nawa gode mu ya bude. Me bona arsi kay tukuni shakara turti gala kana. Maljet. Me dubat. Adiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dabar naka magari sakanya gafin kiya. Yani makini gabbate ofi ti dollar ke turatti gubayyate mo ibsishatu yu dollar ke turatti gubayyate mo akkam gafi to kofan takka gafi lama fana moto yu ibsan kuni jarti isa ta hom barbade feda nagarte honin tito ki rahude buben danda umal to sador gamado nin do isan so dang buhmal la waje Okay. Turate? ayya metan ulaman des Tumurat gafe. Abba tumurat du. Warri amma ol baata meet godhadha happy. Ogguu ol baata Happy muti qaban. meet godhadha. iya laman watan ada kalau laman watan Ayye si deebisa ayye. Mutiin qabatee nati na hojjaa sa'i. Akkaawuntii maayikii eenyu gubettee addaati. Na deebisi. Happy kee tukuni gastiin ergataa mutiin qabattu dhiifama siin darbaa olii gastiin ergatan. Boona deebisi waan asi gaafadhe eenyu gube? Akka yaada keetitti. ani akka dugara birbachuudhaaf balutu gube balutullee gube jedheellee tillee yaadeen beeku abbaan fedhe irratti haa gubu garuu ammoo No abbaan fedhe haa yaani gubuu. akkamitti nama Koi abbaan fedhe haa keenya gubuu. Koi na dhaggeeffadhu obboleessa kiyya. Abbaan fedhe haa gubuu bara waan namni waggame qatte laphee fidee bara abbaan fedhe haa gubuu naasaa miti. Abbaan fedhe gubuudhaaf mirgan qabu. Saayikooloojii keetan hoggaa laalteeti eenyu gubasi fakkaata. anu waan ragaan qabnetti balutu gube hin jiru anu waan ragaan qabnetti balutu gube jedhe waan si fakkeenya fakkaatu hoggaa yaadduu eenyu gubasi fakkaata hoggaa kan laalte. Allah keeti akawanti wakii dabbaltu gube yookiin isatu gube jechuun danda'a waan yookaan mootu yuttiyaan kan wallafuma keetuma. Okay ayye. Ragaa malee hin dubbattu meeti? Dubbadde akkamitti dubbadde? Aya. Miidiyaa kana gubbaa irratti Oromoo guruuppiidhaan wal jaartee akkaawuntii namaa gubde dhageessee jiru ta'e keessatti beeyta naa deebisi. Maa isin Oromoo tuyyuu wal ijaaran irratti gube yoo Waan asi gaafadhe qofa naa deebisi ani dhimma isiis hin gaafanne waan ragaan qabne qofa dubbataa miti waan ragaa qabdu dubbataa mi miidiyaa kana gubbatti hanga jiraatee tiktook fayyadamte keessaa Oromoo guruuppiidhaan jaaramtee waa'ee diinasii irratti akkaawuntii gubde dhageessee beeyta naa deebisi. Nama asawani garuu waan ragaan qabne hin dubbadhu. Agartee jirtaa obboleessa kee jiru ta'e keessatti akkaawuntii Oromoon gubde argee yookaan agarree naan jee. Ina garuu lakkisan qabaan qabataman taana inni haasa'an malee qabataman taana haasawan. Aya wanta kan si gaafadha. Akkaawuntii kana akkanaa dhaqaa gubaa jaanii Oromoo wal jaartee maqaa san walii himaa turte ta dhaqanii fooloo guddisan agartee moo nagar. Sanimmaa yoo ati amma ol kaatee duute ati bar fooloon kan keessa. Woomana si gaafadha qofa naa deebisi gaafii keenya. Yoo rabbi ilaal. Deebisaa jiraa mire. Deebisaa jiraa mire basi. Oromoo akkaawuntii kana gubaa ganii dhaqxee akkaawuntii san fooloo gootee galte garte moo gar. Sun kaa'ichuun miliyoona mire waan argaa Aya naa qo'e gaamma. Aya. Ati waan ragaan qabne hin dubbadhu naan gatti. Ragaa malee naasoo naan gatti. Galatoomi bareedaadha. Ammoo gaafita kana gaafatte. Maayikiitu afaan siitiin harargee akkaawuntii kiyya gubee je'ee naan gatti. Anaatu maayikiitu kana jee. Qo'e na dhaggeeffadhu. Anaatu maayikiitu kana jee. Mana gaafa. Jechuun amma haasawa kan kee keessatti siyaasaa Aydelem. Maayikii na dhaggeeffadhu. Qo'e abbaa kiyya qo'e. Maayikiin afaan siitiin akkaawuntii kiyya harargee gubee gettee naan gatti. Ani si jee. jechuun amma reef hoggatarratti yaala ture gurree faa ta'u baramma isiin haa jettu isiin haa jedhu baattu maakii ijoollee argeetu irratti gube jedhanii jette kaa. Na dhaggeeffadhu gaabbileessa kiyya. Ani maayikiitu harargee akkaawuntii kiyya gube jettee jeemoo hin jenne. Hanga naa deebise. Laa hin jennu. Ayya. Amma ati dhiira taatee jirta billi isaa asii booda waan feete haasa'i. Jalqaba dogoggoruuf kaatiifeen si sirreesse. Okay amma wanta kan si gaafadha mee boona. Mee akkaawuntii fooloo miliyoona qabu. Akkaawuntii yoo xiqqaate laayivii takka yoo seente doolaara Ameerikaa 100 galchuu danda'u. Akkaawuntii biizinasni hedduun keessaa bahaa jiru. Akkaawuntii koomunitii kaampaanii tiktaakaa san biratti beekamtii qabdu gurguddoo akkanaa tana eenyu fa'aa gubuu danda'a? Sababa akkamiif guban?
yeroo hangam keessa gubuu danda'angetti yaadame akka dhiira sammuu qabdutti. Jechuun akkana hundaa fayyadamu akkana yoo tokkotti jechuun nama fakkeenyaaf amma fi masoota gurguddaa wal ijaaran irra gubuu hin danda'anii yookaan isiin illee waan hin taane tokko yoo maxxansite gubuu hin dandeetti. Namni isii bira jiru illee yookiin akaawwantii isii waa hundi isii yoo beeke waan tokko gochuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf garuu nama walumaa galatti abbaan fakkeenyaaf amma yoo nu morka'eeti ibsaan kun jaartii isiiti waan ta'e jaarsa isiiti waan ta'eef horkee fuudhee gube maal rakkoo qaba maal rakkoo qabu maal rakkoo qabaaf hin qabutti keenaa akkanumatti sagalee sanii irra isin deebisa gutakka waan irraa baranu jira waan ta'eef obsi gutakka obsi. Qoy akkanumatti. Bilbilli illee halaguuf deema fakkaatti rakkoo qabu jira. Rakkoon qabu. Qoy gutakka. Qoy attin isinii bana. Maa warra kibna waan lafa jiraatan agennee maa warra kibna. Mee dhiirtummaan abbaa feetee kallattii feeteen kootuuti. Akkaawuntii maayikii abbaa gubee kootu mee abbaan feetee fidi yoo kaasirra jaame kana haala ta'e nama takka fidi meesii dhiira. Dhaggeeffadhaa. Bajaajii teenya bakka dhagayaan dhufte nuuf. Abbaan manaa keenyaafaan. Feesbuukaa fi tiiktookaa keefumaa gubeetti namaatu si duraa gubee jedhee lola. Akka shayxaanummaa keeyyattiin si ibsee hubadhu. Wanni inni sirraa gubuuf ni hinaafa ofitti amantummaa dhiira hin qabne. Kana caalaa yoon si hime of ajjeeftaa dhaabbadhe sirraa. Bajaajii teenya bakka nagayaan dhufte. Abbaan manaa keenyaafaan. Feesbuukaa fi tiiktookaa keefumaa gubeetti namaatu si duraa gubee jedhee lola. Akka shayxaanummaa keeyyattiin si ibsee hubadhu. Wanni inni sirraa gubuuf ni hinaafa ofitti amantummaa dhiira hin qabne. Kana caalaa yoon si hime of ajjeeftaadha. Kana caalaa yoon si hime if ajjeefta silaa waan hedduutti muni qaba beekadhaa amma kanuma qofa haatiin tallu ayya asumarra dhaabbannee haasofina qoy niin deebi'a. Okay, dhugaan jiru kanuma ani jalqaba isinitti himan ture dhaggeeffadhaa. Dhiirri abbaa fedhe dhiirrummaa amma nu kun hundi dhiiraa hin jedhana nama dhibbaa firan kana keessaa irra guddaan keessan dhiira. Nama jaamoo torba mana kana keessa jiru keessaa irra guddaan keessan dhiira. Yoo dhiira dayyuusa dhiira wallaalaa dhiira kashlabbee dhiira dhamaa yoo ta'e malee dhiirri haati manaa isarra maallaqa qabdu dhiirri haati manaa isarra sammuu qabdu dhiirri haati manaa isarra bareedina qabdu dhiirri haati manaa isarra beekamtii qabdu. Shakkii fi sodaa haadha manaa sanarraa kan qabne abadan hin jiru yoo jiraate dayyuusa. Mee dabbaan liifama wajjin mee sirraa bu'aa carraa nama biraatti kennitaa liifama mee dabbaatti amma fakkeenyaaf bakka takkatti illee haa ta'u kan keetti irratti obboleessa keenya mutii qabadhu carraa si kanneen jiraatu ta'eefitti.